Oduu gammachiisaa baay'ee gammaddan namni kaardii maatii keessaniif biyyatti erguu fi yookiin guutuu fi barbaadan kaardii sawaadhaa riyaala 20 yeroo irratti ergitan kaardii Itoophiyaa 200 maatii keessaniif biyyatti guutuu fi dandeenya. Kaardii qofaadhaa miti namni shabakaa yookiin intarneetii daataa ji'a tokkodhaa maatii keessaniif biyyatti hidhuu fi yookiin guutuu fi barbaadan kaardii sawaadhaa riyaala 50 yeroo irratti ergitan daataa ji'a tokkodhaa yookiin intarneetii ji'a tokkodhaa maatii keessaniif biyyatti guutuu fi yookiin hidhuu fi dandeenya. Wanti isinirraa eegamu kaardii sawaatii fi lakkoofsa biyyaadhaa kan maatii keessanidha kan irratti kaardii yookiin shabakaa guutuu fi barbaachisan qofaadha WhatsApp irratti nutti ergitan. Lakkoofsa WhatsApp keenyaadha duwwaa 5 duwwaa 123 53 67 lakkoofsa WhatsApp kanaatiin kaardii sawaatii fi lakkoofsa biyyaadhaa yeroo irratti ergitan nu immoo fedha keessan irratti hundoonnee kaardii guutuu fi barbaadanis shabakaa guutuu fi barbaadanis isin gaafannee yeroo sanitti guunnee fi akka guunneef waraqaa ragaadhaa fatuuraa yookiin darasanyii riisiitii yeroo sanitti WhatsAppidhaan deebinee isiniif erguu dandeenya isinillee namoo bilbiltanii maatii keessan akka guutameef yookiin ammoo akka ergaan sun qaqqabe gaafachuu dandeessan. Egaa daawwattoon kiyyaa karaan kun karaa baay'ee tokko bareedaa ta'edha. Karaa baay'ee tokko isin fayyadu itti fayyadamaadhaan isin jaa akkasuma akka namni baay'ee waan kan argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik share olee godhaadhaan waan hordoftaniif galatooma.